gaarummaaf dhawaasaa keessatti nu eegee nu jiraachisee guyyaa ammaa kanatti yerootti kanatti Waaqayyo umurii keenya irratti nu dabalee akka galateeffannuuf isatu godhe waan ta'eef galata argatu Waaqayyo jecha Waaqayyoon galateeffachuu kootti fufee kabajamoof jaallatamoo maatii Waaqayyo saba Waaqayyo bakka jirtan hundumaatti araarriiniif nagaan eebbiif arjummaan Waaqayyo isiniif haa baay'atuun jedha. Nagaa qoxxaansuudhaan waldaa ergamoota Itoophiyaatti Damooleen kutaa lallaba Wallaggaa Harsaa waliinii kan jalqaba isaanii isa ta'e bakka tokkotti dhufuudhaan hojjetanii xumuranii qilleensarra oolchuudhaaf guyyaa lakkaa'amuu ga'eera jechuudha. Gurmuun faarfattoota kanaa maqaan isaa Idiidiyaa jedhama. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Idiidiyaa jechuun immoo jaalallee Waaqayyoo jechuudha. Gurmuun kun haala namatti toluun faarsaa albeema tokko guutuu qabatanii dhufaa waan jiraniif amantoonni keenya isaan cina dhaabattanii waan isaan barbaachisuun akka tumsitan kabajaan waamicha isin qaqqabsiifna. Hojiin kunis aarsaa guddaa kan kaffalchiise yoo ta'e illee tilmaamnee yommuu laallu firiin ni qabu, bu'aan ni qabu, guddina mana Waaqayyoof, eebba saba Waaqayyoof bu'aa olaanaa dadhabame caalaa akka inni kennu amanamaadha, hin amanna. Aarsaaf dadhabbii gurmuu faarfattoota kanaatiin faarfannaan qophaa'ee sadarkaa xumurarra ga'uu isaatiif Waaqayyoon galateeffachaa milkaa'ina hojii kanaatiif aarsaa gurguddaa kan kaffalan luboota, faarfattoota, amantoota addatti immoo adda dureedhaan milkaa'ina hojii kanaatiif yeroo isaaniitu hin qusatin, humna isaaniitu hin qusatin aarsaa kan of godhan obboloota keenya adda dureedhaan hojii kanatti kan bobba'an eebban dhumneen eebba oliif gadiin Waaqayyo isaan eebbisuun jedha. Egaa ammaan dura faarsaan afaan Oromoo akka maxxanfamuuf yaalii gurguddaan geggeeffamaa tureera. Yaalii geggeeffamaa tureen baroota sana keessatti faarsaan afaan Oromoo hangi tokko waraabameera. Garuu haa waraabamu iyyuu malee barri sun akka yeroo ammaa kana qaroominaan sababii hin guddanneef faarfannaan yeroo sanaa muuziqaan isaas qindaawaa yoo ta'u baate haalli qulqullina sagalee isaas akka ammaa ta'uu hin dandeenye. Kanaaf faarfannaan yeroo sana hojjetamee akka yeroo ammaa kanaatti qulqullina sababii dhabeef namoota Waaqayyoo dheebuu baasuu hin dandeenye. Alana garuu inni amma hojjetame kun adda. Kan adda isa godhu tokko kutaalee lallaba hundumaarraa walitti dhufuudhaan faarfannaan qindaa'ee gurmuu faarfattoota kanaatiin sagaleensa haala mijataa ta'een, haala qulqulluu ta'een, muuziqaan isaas hawwataa haala ta'een qophaa'ee qilleensarra ooluudhaaf qophaa'uu danda'uunsaa baay'ee kan durii sanarra caalaa filatamaadhaaf hawwatamaa ta'ee argama. Garaagarummaan isaa inni guddaanis isa kana jechuudha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Waaqayyoon guddaa galateeffanna dhimma kanaaf jechuudha. Lammaffaa irratti egaa gurmuu faarfattoota kanaatiin faarfannaan qophaa'ee xumuramee isin bira ga'uuf jechaa jira. Garuu hundumti keenya kan beekuu qabnu manni tokko ijaaramee xumuramuudhaaf al duree waan barbaachisu hundumaa hin barbaachisa. Manni tokko ijaaramuudhaaf fakkeenyaaf dura lafa manni itti ijaaramu lafti qophaa'uu qaba. Erga lafti qophaa'ee waan ittiin lafi qotamu, waan ittiin muki muramu, qorqorroo, mismaara, waan adda addaa meeshaan barbaachisaadha. Kana beektanii isinis yaa saba Waaqayyoo hojii kana milkeessuu keessatti, faarsaa kana milkeessuu keessatti hundumti keessan aarsaa kan gootan jalqabaaf dhuma hojii kana akka miidhaguuf waan barbaachisu hundumaa kan kaffaltan sabe Waaqayyoo hojiin keessan, aarsaan keessan, dadhabbiin keessan isin gootan Waaqayyoof nama duratti akka aarsaa xabbitaatti isiniif yaadatamuun jedha. Maqaa Yesuusiin eebbi hunduma keessan haa qaqqabu. Egaa kanatti aansuudhaan jaalala Waaqayyoo taanee maatii Waaqayyoo hunda kan yaadachiifnu
faarfannaa aarsaa guddaan qophaa'e kana bitachuu irratti hirmaachuudhaan marsaa lammataaf faarsaa qopheeffamu haala tumsuuf mijeessuu danda'amu akka gootan jaalala Waaqayyootiin isin kadhanna. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Kanatti aansuudhaan hubachiisaa yookiin akka akeekkachiisaatti wanti an kennuu barbaadu amanaan kamiyyuu faarsaa kana isa waraabame kana ayyama waldaa kiristiyaanaa malee miidiyaa hawaasaa kanneen akka Telegram, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok fi kan kana fakkaatan irratti akka hin qoonne maqaa Yesuusin cimsinee isin hubachiifna. Akkasumas faarsaa kana utuu hin bitin akka hin dabarfanne namaafis akka hin dabarsine irra deebinee isin beeksisna. Itti fufuudhaan yookiin itti aansuudhaan fagoorras teessanii faarfannaa kana hordofuu namni barbaaddan bitachuus kan barbaaddan bilbilli ittiin gurmuu faarfattoota kana argachuu dandeessan duwwaa 921 31 duwwaa 2 duwwaa 1 yookaan duwwaa 927 46 00 10 akkasumas iimeeliin yidiidiyaa@gmail.com, Facebook yidiidiyaa waldaa ergamootaa, Telegram yidiidiyaa waldaa ergamootaa, YouTube yidiidiyaa waldaa ergamootaa jechuun nu quunnamuu ni dandeessu. Galatoomaa Waaqa carraa kana nu kennee asiin nu ga'e galata argatu kan nu jalqabsiisee itti fufiinsa nuuf taasisu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen.